Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa Gooftaa keenyaaf Fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtaniitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amaloomaa keenyaa Fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa fi harmoolii keenyaa jedhu hundumaa kan galateeffamu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu Gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa fi harmoolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa dubbii Kiristoosiin boqonnaa lammaffaa jalqabnee barachaa akka jirru obbolaawwanii barumsa kana hordofaa jirtan ni beektu. Egaan guyyaa darbee barumsa kana boqonnaa lammaffaadhaan kan baranne kutaa 8ffaa ture. Wal yaadachiisuudhaa fi jecha kutaa sanaan egaa kan baranne walumaa galatti kutaawwan darban 3 walitti qabnee ibsuudhaaf yoo ilaalle maqaalee foonummaa ilmi Waaqayyoo ittiin waamamu kan jedhu ture. Maqaaleewwan isaa baay'ee haa ta'anis malee yeroo baay'ee kan dhageenyu maqaalee 5 ture kutaawwan darban sanaan kan baranne jechuudha. Amaanu'eel akka inni jedhamu baranneerraa, Iyyasuus akka inni jedhamu baranneerraa, Kiristoos akka jedhamu baranneerraa, akkasumas Fayyisaa addunyaadhaa fi ilma namaa kan jedhan isaan kana 5 bal'inaan baranneerra jechuudha. Obbolaawwan hordofaa jirtan ni yaadattu. Guyyaa har'aas egaa isuma kanatti fuudhaan boqonnaa lammaffaa kutaa 9ffaadhaan Dhaqna Qabannaafi mana Qulqullummaa Geeffamu Gooftaa keenyaaf Fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan jedhu kan barannu kan ta'u Gooftaan keenya har'as akkuma yeroowwan darbanii nu gidduutti argamee icciitii isaa nuuf ibsuun nu barsiisuun fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa kanarraatii hubannaa akkuma jirruudhaan barumsi kun wal qabatee kan deemudha. Boqonnaa lammaffaa kanaan walumaa galatti biyya lafaa irratti Kiristoos dhala namaadhaaf jedhee foon uffachuu isaarraa kaasee hanga ol ba'umsa isaatti kan inni raawwate isa dukara kanneen wal qabatanidha kan barannu jechuudha. Nama ta'uusaa dursinee baranneerraa. Maaliif akka inni nama ta'e baranneerraa. Yoom akka inni nama ta'e baranneerraa. Itti aansinee dhalachuusaa barannee yeroo dhalatu immoo maqaawwan akkamiidhaan waamame kan jedhu baranneerraa. Egaan dhalachuu isaatti aansee immoo Kiristoos kan taasise gara mana dhaqna qabannaa seenuudha. Erga sanaas immoo gara mana qulqullummaatti seenuudha jechuudha. Isaan kun tartiiba isaanii eeggatanii kan jiran waan ta'eef guyyaa har'aa isaan kana lamaan barannaa jechuudha. Kan jalqabaa dhaqna qabannaa isaati. Dhaqna qabannaa Gooftaa keenyaaf Fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos jechuudha. Dhaqna qabannaan sirna Waaqayyoo dursee abbootaa fi mallattoo taasisee kennedha. Kitaaba qulqulluu yeroo dubbisu seera uumamaa boqonnaa 17 lakkoofsa 9ffaa irratti barraa'ee ni arganna. Kitaabichi maal jedha? Waaqayyoodha kan dubbatu Abrahaamitti. Waadaan koo anaaf sin gidduutti, si boodas sanyii kee gidduutti kan eegdan ishee kanadha. Isin keessaa dhiirri hundinuu dhaqna haa qabatu jechuudha Waaqayyoo Abrahaamiif kan kenne jechuudha. Dhaqna qabannaan kun egaa isiniif anaaf gidduutti waadaa jedhamuudhaan kan jedhu kun namni kamiyyuu mucummaa Waaqayyoo yookiin Waaqayyoodhaan waaqa isaa godhatee fudhachuudhaaf Waaqayyotti amanuusaa yookiin waaqa Israa'el kan jedhamutti amanuusaa kan inni ittiin agarsiisudha. Ijoolleen Abrahaam hundi isaanii gaafa dhalatan guyyaa 8ffaatti
dhanna qabachuudhaan mucummaa waaqayyoo sana argachaa turaniiru. Faallaa kanaa warreen alagoonni amantaa xaa'otii adda addaa keessa jiraatan immoo guyyi isaanis umuriitti isaaniif galutti yeroo amananitti dhanna qabachuudhaan gara Israa'elitti kan isaan dabalaman. Isa kanadha waadaa jedhamuudhaan kan kenname jechuudha. Egaan sirni kuni Abrahaamiif erga kennamee booda kakuu moofaa keessatti seera ta'ee ijoollee dhiiraadhaaf guyyaa 8ffaatti raawwatamaa tureera jechuudha. Seerri barreeffamaan kan kenname bara Museedha. Isarraa kaasuudhaan hanga Kiristoositti kan ture hundumaatti sirni kun kallattiitti namni tokko gara amantaa waaqayyotti waaqayyoon amanutti gara inni itti deebi'u ture jechuudha. Gooftaan keenyas egaa sirnuma raajotaa kana eegee kan dhalate gad of qabummaa isaatiin nama kan ta'e waan ta'eedhaaf guyyaa 8ffaa isaattis mana dhanna qabannaa akkuma ijoollee Israa'el seeneera jechuudha. Seenuunsaa sababoota qaba. Keessumattuu inni guddaan tokko Kiristoos otoo kana hin godhiirraa hafe ta'eetu Yihuudoonni seera abbootii cabse, seera Musee cabse jechuudhaan irratti ka'uudhaaf sababallee argachuu danda'u turan. Amma gara fuulduraatti akkuma barannochaadha. Yihuudoonni qabanii cubbuu tokko malee kan isaan Kiristoosiin fannisan otoo kanallee raawwanne ta'e Kiristoos maal jedhama ture? Seera abbootii cabse jechuudhaan amma kanaatti irratti dubbatamullee ni danda'a ture jechuudha. Gooftaan keenya garuu tokko nama waan ta'eedhaaf lammaffaas seera abbootii keessa hundumaa keessa waanta darbeedhaaf sirni kun isaaf akka raawwatamuudhaaf mana dhanna qabannaa seenee jechuudha. Egaa mana dhanna qabannaa seenee haa jennu malee obbolaawwan keenya dhanna qabannaan isaa immoo akka yeroo sanatti ijoolleedhaaf taasifamu sanatti hin turre. Guyyaarraa biyya keenyatti dhanna qabannaan ni taasifama. Inni kun amantaa duukaa waliin qabatu. Amantaa duukaa waliin qabatu nam ta'u guyyaa har'aa kakuu haaraatti dhanna qabate dhiis inni kun waa tokko amantaa duukaa waliin qabatu. Yeroo sanatti garuu sirni sun waan tureedhaaf haala ittiin daa'imman dhanna qabatan sanaan miti kan Kiristoos kan raawwate jechuudha. Inni kun immoo ni dhalate yeroo jennu yaa salphinee ilaalchu jechuudha. Ni dhalate yeroo jennu dursinee akkuma baranne jechuudha. Akkuma keenya kanatti fedha fooniitiin abbaadhaaf haadha gidduutti kan dhalate yookiin kan argame osoo hin taane haadha tokkittiirraa dubroo qulqulleettiirraati icciitii qoratamuu hin dandeenyedhaan akkuma ta'e jechuudha. Dhanna qabannaan isaas immoo akkasuma ture. Akkasuma kan hin qoratamneen kallattii hin beekamneen Kiristoos dhanna qabannaan isarratti mul'ate. Sinkisaaraa amajjijaa dubbifamutti bal'inaan ibsameera. Haati isaa dubroonii jaarsicha Yoseefiin mucaa koo dhanna akka qabatuudhaaf ogeessa naaf waamii jechuudhaan yeroo isheen ergitu jaarsichi Yoseef qulqullichi ogeessa dhanna qabu fidee dhufee yeroo kana ogeessichi kun dhufe kunis maal taasisuudhaaf akkuma daa'imman biroo dhanna qabutti haaluma sanaattiin daa'imticha Yesuus Kiristoos gooftaa keenyaaf raawwachuudhaaf yeroo jedhu billaan harka isaarra jiru akka bishaanii dhangala'e. Yeroo kana gooftaan keenya maal jedhee dhiigni koo guyyaa jimaataa dura hin dhangala'u jechuudhaan dubbate. Halbeen osoo halbee yookiin billaan osoo isarra hin ga'iin jechuudha. Ogummaadhaa fi icciitii hafuura qulqulluun dhanna qabannaan isarratti mul'ate. Kanaaf kan Kiristoos haala kanaatiin kan ta'edha. Kun salphaadha. Yeroo dhalannaa isaa durbummaa haadha isaa osoo hin jijjiirin dhalachuunsaa kan hin qoratamne akkuma ta'e dhagna qabannaan gooftaa keenyaas akkasuma kan hin qoratamne kan hin beekamne sammuu kanaan kan biraan ga'ame ta'e icciitiidhaaf ogummaa hafuura qulqulluudhaan dubroon ulfoofte durbummaadhaan osoo durbummaa isheen jijjiiramin akkuma deesse akkuma kana dhanna qabannaa isaas immoo ogummaadhaaf icciitii maaliidhaan hafuura qulqulluudhaan kan hin qoratamnedhaan dhagna qabannaan isaarratti mul'ate. Kana booda guyyuma sana maqaa isaa hin jedhan dursinee akkuma baranne maqaa isaa Iyesuus jedhanii waaman. Wangeela Lukaas boqonnaa 2 lakkoofsa 21tti bal'inaan ifeera. Guyyaa 8 yeroo ga'u dhanna qabannaan ni ga'ee jedha qulqullichi Lukaas. Akkuma otoo gadameessa keessatti ulfaa'in ergamichaan jedhame maqaa isaa Iyesuus jedhanii waamanii jechuudhaan barraa'ee jiraachuudha. Egaan gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos dhugaa dubbachuudhaaf tokkoon nama ta'uudhaaf ittiin qaanofne gad of qabummaansaa kan jalqabaa nama ta'uu isaarraadha. Foon keenya uffachuu jechuudha. Kana booda akkuma daa'imaatti ittiyyuu daa'imni hundumtuu bakka hin dhalannetti immoo dhalate.
akka daa'immaatti guyyaa isaa eegee daa'imni kamiyyuu immoo bakka ishee hin dhalannetti amma ammaatti daa'imni tokko dallaa horii keessatti dhalateera kan jedhu kan hin barreeffamin addunyaatti kun kan hin ta'in jechaadha. Kiristoos garuu gad of qabummaa isaatiin maal taasise dallaa sawaa keessatti dhalateera na nuuf jedhee kana hundumaa raawwateera. Akkuma kana hundumaan hin tuuffanne akka seeraa kitaabni qabatettis seera raajotaa hundumaa keessa darbuudhaafis maal hin taane hin dhiisne jechuudha. Gad of qabummaan isaa asittis ni mul'ate. Nama waan ta'eedhaaf nuuf jedhee foon uffatee waanta dhufe maal ta'e seera raajotaa hundumaa keessa kan darbe kana qulqulleettiin mana kiristaanaa keenya callisteen ilaaltu waggaa waggaadhaan kan nuuf raawwate kana ayyaana taasisuudhaan yeroo hundumaa yaadannoo ni taasiste jechuudha. Egaan bu'uuruma kanaan dhanna qabannaan gooftaa keenyaa kun ayyaanota isaa gara fuulduraatti ni baranna. Ayyaanota gooftaa keenyaa manni kiristaanaa keenya kanatti isheen kabaju ayyaanota warreen xixiqqoo salgantu jiru isaan keessaa tokko taasisuudhaan waggaa waggaadhaan amajjii bultii ja'a manni kiristaanaa keenya ayyaana qabannaa isaa kana ni taasisti jechuudha. Eegni kan itti aanu immoo mana qulqullummaa geeffamuu isaati. Dhanna qabannaa isaa sun guyyaa 8ffaa ta'e kan ture amma immoo guyyaan darbee mana qulqullummaa kan itti geeffamu ni ga'e. Innaa akka seera Museetti ammas maal ture dubartiin mucaa dhiiraa deesse guyyaa 40ffaatti aarsaa kan isheef ta'u qabachuudhaan kan akka ilmoolee gugee gara mana qulqullummaatti ni deemti. Inni kun seera Lewwotaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irraa kaasee bal'inaan ibsameera. Lakkoofsa 6ffaatti immoo kan amma dubbanne kana ni arganna. Innaa seera kun seera Waaqayyo dursee karaa Musee taasise jechuudha. Seera kakuu moofaati. Dubartii yeroo deessu yeroo guyyaa 40ffaashitti dhiira yoo ta'e mana qulqullummaa aarsaawwan qabachuudhaan ni deemti. Guyyaa kana Israa'eloonni ni kabaju. Egaan gooftaan keenyas akkuma keenyatti nama ta'e waanta dhufeedhaaf gad of qabummaa isaatiin seera hundumaa keessa darbeera. Akkuma jenne seera kana keessas ni darbe. Haati isaa dubroon gaafa mucaan ishee dhalatee guyyaa 40ffaa ta'u akkuma seera kanaatti maal taasiste aarsaa qabachuudhaan gara mana qulqullummaatti isa geessite. Wangeela Lukaas boqonnaa 2 lakkoofsa 22 irraa kaasee hanga 24tti barreeffameera. Maal jedhaa? Ji'oonni qulqullaa'uu isaanii yeroo raawwatetti ji'oonni qulqullaa'uu kan jedhame yerootti seera Museedhaan dubartiin deesse hanga guyyaa 40tti kan jirtu yerootti qulqullummaa jedhamanna yeroon sun raawwachuu qabaachuu yeroo sana guyyaawwan 40 yeroo raawwatan jechuudha. Akka seera Museetti Waaqayyo fuuldura isa dhaabuudhaaf gara Yerusaalem geessanii akka seera Musee kan jedhame seera Lewwotaa boqonnaa 12 lakkoofsa 6ffaatti Waaqayyo Museedhaaf kan kenne jechuudha. Kana booda dhiirri hangafa ta'e dhalatu hundi Waaqayyoodhaaf kan qulqullaa'e haa jedhamu jedhamee akkuma barreeffame jechuudhaan tufa. Seera Waaqayyoonis akkuma jajame sosokkee 2 yookiin immoo ilmoolee gugee 2 waa'ee isaadhaaf aarsaa taasisanii dhiyeessuudhaaf deemanii jechuudhaan qulqullichi Lukaas haala kanaatiin bal'isee ibseera jechuudha. Egaan guyyaa kanatti dubroon Maariyaam daa'ima ishee goofticha keenya Yesuus Kiristoosiin qabattee yeroo isheen gara mana qulqullummaatti geessu yeroo kanatti wanta addaa ni raawwate. Waggoota baay'eedhaa fi siree irratti galee jiraachaa kan ture jaarsichi Simi'oon hafuura qulqulluudhaan jajjabaatee ka'uudhaan gara mana kiristaanaatti yookiin mana qulqullummaatti ni dhufe jechuudha. Jaarsichi Simi'oon seenaa xiqqoo dheeraa kan qabudha waa'ee dhalannaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoos gara mana qulqullummaa isaa seenuu duukarra wal qabate kitaabni qulqulluun hiikkaadhaan kan inni kaa'e ni qaba. Inni kunis kitaaba raajicha Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14 duukaa kan wal qabatudha. Bara tokko Beetilimoon lammaffaa kan jedhamu mootiin Iskindiriyaa mana laayibireerii guddaa tokko mana kitaabaa ijaarsuudhaaf akka inni ture yaa'u dursinee qo'annaa kitaaba qulqulluu yeroo barachaa turre bolaawwan barattan hiikkaa seeptuu ejentii kan jedhu bal'inaan kaasnirra. Mootiin kun kitaabilee kana hiiksisuudhaaf barbaada jechuudha. Laayibireerii yookiin mana kitaabaa guddaa ijaarsisuudhaan kitaabilee addunyaarra jiran hundumaa sassaabuudhaaf yeroo yaadu yeroo sanatti kitaabileen baay'een kan jiran gara amantaan jechuudha. Dachee Israa'el afaan Ibraayisxiitiidha. Innaa maal taasisaa gara Yerusaalemitti
xalayaa ergaa jechuudha. Kitaabilee achi jiraniidhaa fi akkasumas immoo namoota kitaabilee kana eeguu danda'an jedhee waammatu namoonni 72 jaarsoliin yookiin hayyoonni gara Gibsi yookiin immoo gara Iskindiriyaa deemanii jechuudha. Isaan keessaa hayyoota 72 keessaa tokko ture jaarsicha Simi'oon kana ture jechuudha. Innaa kitaaba qoqqoodatan yeroo hiikan jaarsa kanaan kitaaba raajii Isaayyaas sagaa osoo hiikuutii iddoo kan gaafa boqonnaa 7:14 kan jenne kana dubroonni ulfooftii mucaa dhiiraas ni deessii maqaa isaas Amaanu'eel jettee ni moggaasti kan jedhu bira ga'u durboon immoo akkamitti ulfooftii amma ammaa ta'ee hin jiru kan ulfooftu dubartiidha malee durboo miti durboodhaaf dubartii dubroon durbummaadhaan jechuudha in ulfooftu akkasitti yoo ni kenmaa kitaaba koo hin fudhatan jechuudhaan dubartii jedheetu hiika ergamaa waaqayyo dhufee balleessee dubroo godhee barreessa si'a lama akkas godhee sadeffaadhaaf yeroo inni balleessuudhaaf deemu ergamichi mul'achuudhaan dhiisin balleessin akkasumatti haa taa'u wanti kun hammanni raawwatee agartutti atis hin duutu jechuudhaan waadaa kana waaqayyorraa isaaf galee deeme jechuudha. Kun kan raawwate naannoo bara 285-84 gidduuttidha. Waggoonni kun hundumtuu isaaf dabalamanii naannoo waggoota 284 umurii isaa jiru sanatti dabalataan jiraate jechuudha. Jaarsa dadhabaa ta'e sireetti galee jiraachaa ture jechuudha. Kana booda baroonni kun erga dhumanii booda qulqulleettiin dubroo Maariyaam akkuma kitaabichi jedhe durbummaadhaan Kiristoosin ni deessii jechuudha. Guyyaan 40ffaa yeroo ga'u haati isaa qabatteetu gara mana qulqullummaatti yeroo deemtu innis hafuura qulqulluudhaan jajjabaatee sireerraa ka'uu kan hin dandeenye gara mana qulqullummaatti dhufe. Kana booda daa'imticha gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosin haadha isaarraa fuudhee baatee galateeffate. Ijoonni koo fayyisummaa kee arganiiru garbicha kee nagaan boqachisi jechuudhaan waaqayyoon kadhate jechuudha. Itti aansees immoo mucicha gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiif akkasumas immoo haadha isaa dubroodhaafis raajii raawwate. Mucichi baay'ooliin kan ittiin kufan kan isaan ittiin ka'an akka ta'e. Haadha isaa irratti immoo billaan lubbuu ishee irratti akka darbu lubbuu ishee ol laphee isheetti akka darbu kana raajii kana isaaniif dubbate jechuudha. Ni xumuree jechuudha. Akkasumas dubartiin Haannaa jedhamtu tokkos immoo raajii jedha kitaabni qulqulluun maanguddoo waggaa 84 kan taate isheenis achumatti argamtee waaqayyoodhaan galateeffatte fayyina waaqayyoo addunyaadhaaf raawwate kana agarte jechuudha. Kana booda akka seera Museetti wanta dubbatame sana aarsaawwan sana dhiyeessanii erga raawwatanii booda gara bakka jireenya isaanii kan ta'e gara Galiilaa Naazreetitti haati isaa fi warreen ishee duukaa jiran ni deemanii jechuudha. Kan amma dubbanne kun kitaaba qulqulluu Wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 25 kaasee hanga 40tti barraa'ee ni jira jechuudha. Innaa gooftaan keenyaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos mana qulqullummaa galuunsaa kun egaa guyyaa 40ffaa isaatti nuuf jedheetu seera raajotaa hundumaa keessa kan inni darbe jechuudha. Seera namaa hundumaa keessa darbeera. Innaa qulqulleettiin mana kiristaanaa keenya kanas ayyaanota isaa warreen xixiqqoo salgan keessaa tokko gochuudhaan waggaadhaan gaafa gurraandhala bultii 8 ni kabajjii jechuudha. Egaa walumaa galatti obbolaawwan keenya Kiristoos uumaan keenya erga nama ta'ee dhalatee booda jechuudha. Akkuma sirna namaatti isaan kana hundumaa dhanna qabannaanis akkasumas gara mana qulqullummaattis ni seenee jechuudha. Kan taansee kan dhufu guddinaaf cuubbaa isaati. Isa kana immoo kutaattaanuun qabannee kan dhufnu kan ta'u kan dhaggeeffanne kan baranne hundumaa laphee keenya keessa nuuf haa bulchuu. Kutaattaanuun deebinee hanga dhufnutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.